Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin qaqqabu jecha har'a OM or operational management boqonnaa sadaffaa product and service design kan jedhu rageenyeerraa gara duubatti deebitanii boqonnaa tokkoffaaf lammaffaa ilaaluu ni dandeessu. Yeroo darbe introduction to operational management akkasumas strategic management or strategic planning kan jedhu chapter lammaffaa irratti ilaalleerra. Aramo product and service design kan jedhu kan ilaalu ta'a. Hordoonni channel keenyaaf haarota kan agana gara channel keenya dhuftan jecha channel keenya subscribe gochuun miseensa yoo taatan barattoonni management, business management, barattoonni business administration akkasumas barattoonni freshman taatan common course, barattoonni pharmacy, barattoonni chemistry, barattoonni fayyaa baay'ee keessan Forsilee garagaraa channel kanarraa argachuu dandeessu. Sila ta'eefuu channel keenya subscribe gochuun miseensa ta'uun akkasumas channel keenya jajjabeessu hin dagatinaa jenna. Har'a maayinni product jechuun service design jechuun immoo maal jechuudha, maaliif barbaachisa kan jedhu sirriitti kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa productiin tokko yookaan productii haaraan tokko gaafa gara magaalaatti ba'u wantoota hedduu keessa darbeeti. Starting from design to that of processing, wantoota hedduu keessa darbeeti gara magaalaatti kan dhufu jechuudha. Kanaaf san dura productichi san osoo hin oomishin dura designiin isaa maal ta'uu qaba jedhaniis strategy hedduu irratti humni hedduun resource hedduu irratti dhangala'eeti jechuudha. Kanaaf isa sana ilaalla. So the new product and service are the lifeblood of an organization. As you know, a new product and service are the lifeblood of an organization. Organization tokko dhaabbanni tokko productii haaraa tokko productii tokko gara magaalaatti gaafa baasu kammoo gaafa launch godhu bu'aan isaa bu'aa gamlameedha jechuudha. Isaafis akkasumas customeriidhaaf jechuudha. So it provides a competitive edge by bringing a new idea to the market quickly. Gara magaalaatti wanta haaraa, product haaraa, yaada haaraa, kalaqa haaraa gara magaalaatti baasu ilaallata jechuudha. Strategically define the firm's customer as well as its competitors. So it capitalizes on the firm's core competencies and determine what new competencies need to be developed. Yeah. Wanta product tokko gaafa design goonu competency wanti nuti itti daballu wanti sana design sana baasuudhaaf competency nu barbaachisu, capital nu barbaachisu maali kan jedhu determine ta'uu qaba. So an effective design process matches a product or service characteristics with a customer requirements. More of design gaafa baafnu yookaan design tokko effective kan jennu yoo customer requirement sana kan guutu yoo ta'edha. Design nuti baafne customer keenya jaalatu ta'e taananii design sun lafatti hafa. Productiin yookaan service nuti design baafneef suni gatiin qabu jechuudha. Kanaaf design suni customer keenyaaf yookaan maamiltoota keenya biratti fudhatama kan argate kan qabu ta'uu qaba jechuudha. Ensure the customer requirement that are met in the simplest and the less costly. Akkasumas amma gaafa customer satisfaction gaafa yookaan customer demand gaafa guunnu requirement isaa gaafa guunnu immoo cost minimize gochuu danda'u qaba. With minimum cost ta'uu qaba. Design isaa bareedee cost isaa garmalee ol kaataanaan ammas customer keenya irraa nurraa deema jechuudha. Reducing the time required to design the new product and service. Even time management. Yes, sa'aatii barbaadame keessatti xumuramuu qaba jechuudha. Minimize the revision necessary to make a design workable jedha. Yaa kuni cost and the time minimization ilaallata. Therefore, what is product? So what is a new product? So product design jechuun maal jechuudha. So define the appearance of the product. Product design jechuun the appearance of product. Productiin sun maal fakkaata? Standardiin inni qabu kan set standard of performance of the design. Akkasumas specify which material to be used. Material kamiini kan design kana baasu kan product kana kan produce goonu kan jedhu beekamuu qaba jechuudha. Again, determine dimension and the tolerance of the product. Yes, dimension in isa, tolerance in isa, maal ta'uu qaba kan jedhu beekuu qabna. Strategy for new products, strategy nuti baafnu immoo maal ta'uu qaba keenya, maal fa'aa of keessatti hammachuu qaba. Tokkoffaa market pool waan jedhamutu jira. Wanti ati oomishtu wanta gurgurtu ta'uu qaba strategiin kun. So market pool strategy says that we make what we can sell. Waan gurgurru malee oomishnu jechuudha. Technology push jira. We sell what we can make jechuudha inni kun immoo. Yes, wanti nuti gurgurre waan oomishneedha. Technology amma wajjin kan deemu product akkasiidha. The other one is internal functional view and the competitors, especially perceptual map, benchmarking, reverse engineering. Isaan kunniin strategy nuti
new product design gochuudhaaf fayyadamnudha jechuudha. Strategy kanneen hubannoo keessa galchine productii tokko new design isaa baasuu ni dandeenya jechuudha. New product development process start from concept development. The product tokko gaafa launch goonu gaafa develop goonu processin isaa eessa eegala concept irraa yookaan immoo concept development irraa eegala. Erga conceptin isaa develop ta'ee booda development of detailed product design the prototype. Product design isaanii baafna. Product design baafne sanaaf immoo prototype isaa hojjenna jechuudha. Real product miti garuu product sana kan fakkaatu prototype oomisha. The other one is pilot product no test. Test hojjechuu qabna. Prototype hojjenni sanumaa test isa at least customer acceptance isa maal fakkaata inni osoo gara mass production yookaan gara normal production osoo seenin dura agarsiisuu qabna. Inni biraa mass production the commercialization inni dhuma jechuudha. Product volume guddaadhaan oomishuu fi product oomishne sana immoo magaalatti yookaan customeriidhaaf dhiyeessuu jechuudha commercialization jechuudha. So tokko isaanii gaafa laallu concept development or feasibility study jechuun maal jechuudha. So this involves generating idea for the new product. Inni sadarkaa idea jechuudha. Idea generate goon at this moment new idea can be generated. Idea sun immoo karaa adda addaatiin maybe the market within the company ta'uu danda'a, technology pushing jiraachuu danda'a, interfunctional competitor ta'uu danda'a, source of idea jechuudha. Kanaaf source of idea kanneen fayyadamne idea generate goon. Now the market survey focus on the groups and the interview are important to get a product idea from customer, especially from customer idea argachuudha. Yaa akkuma beekamu interview gochuu ta'uu danda'a. Akkasumas survey garaagaraa hojjechuutiin ta'uu danda'a. Focus group discussion hojjechuutiin ta'uu danda'a. Idea sassaabbanna jechuudha. Then brainstorming, parallel discussion, Delphi method are an important tools in generating idea from within. Yeah, especially from within gaafa jennu internal source of what call idea jechuudha. Maybe customer keenya ta'uu danda'a, hojjettoota keenya ta'uu danda'a, management board irraa ta'uu danda'a. Again, marketing in the sales department have a big role at this stage, and the output of this stage should be concept design, define the target. Yeah. Erga idea generate goone booda concept isa design goone. Concept isa design gochuu akkasumas target keenya identify or target keenya define gochuun the result of what concept development and the visibility study ta'a. So idea generation gaafa jennu ideyaan kun eessaa dhufa? Source of idea keenya eenyu faadha? Inni internal and external source qabna. Fakkeenyaaf supplier, marketing, research and development isaan kun internal source. Keenyaaf competitor external source of idea. So idea generate erga goone booda ideyaan kun visibility study isaa ni qo'atama jechuudha. Bu'aa qabeessummaan isaa maal fakkaata? Economic visibility, type visibility, yes. Isaan sadii sirriitti raw material visibility isaa sirriitti ilaalla jechuudha. After that, now you have to performance specification, form design. Design isaa maal goona? Form goona. Design form goona isa immoo revise akkasumas test prototype goona. Revise gaafa goonu maybe production design isaa ta'uu danda'a, functional design isaa ta'uu danda'a. Maal gochuu qabna? Revision fi test isaa hojjechuu dirqama jechuudha. Once isa kana erga xumurree booda you have to pilot train or final test. Final test kan erga hojjenne booda kallattimaan new product sana maal goona? Oomishuu eegalla jechuudha. New product or service kan be launch at the end of the day. Erga quality isa approve ta'ee booda gara magaalaatti yookaan gara customer keenyatti baafna jechuudha. Inni kuni short process or the diagrammatic process view of what a design process. Design process. So idea generation akkuma reefu dubbachuuf yaalle company owns the research development ta'uu danda'a, customer compliance, suggestion, customer tokko complaining nu kennuu danda'a, suggestion comment nu kennuu danda'a. Isaan sanniin fayyadamne nuti waan addaa waan haaraa waan customer keenya jaalatu oomishuu dandeenya. Akkasumas marketing research, supplier dhiyeessitoota irratti maybe raw material supplier ta'uu danda'a. Isaan irraa odeeffannoo nuti arginu maal fakkaata? Sales person in the field isaan kunniin source of idea, factory workers, new technological development, competitors, especially external source of idea, competitor product in isaan dhiyeessaa customer irratti maayinni acceptance isa negative impact in isaan qaban immoo maayinni isa sana side sana fayyadamne nuti product keenya generate goona waan ta'eef. Perceptual map, a visual comparison of customer perception. Perception in attitude in isa maal fakkaata kan jedhu karaa itti qo'annoodha. Perceptual map kan jennu benchmarking, comparing product and service against the best in class. Benchmark. Example yookaan ka'umsa qabaachuu qabna jechuudha. Gaafa product design goonu comparison idhaaf kan nu ta'u standard yookaan benchmark qabaachuu qabna.
Inni biraa reverse engineering jechuudha. Dismantling competitors products to improve your own product. Even product jiru kan kompitaataroota keenya maal gochuu dandeenya? Dismantle gochuu dandeenya. Dismantle goonee achi keessa waan haaraa, waan addaa, waan dabalamuu qabutti daballee product keenya baasuu dandeenya by using reverse engineering technique. Isaan kunniin the techniques that used for what? New product design and the feasibility study. Feasibility study at this stage, the promising concept undergo feasibility study that includes several analyses. Amma design ni suni almost promising ta'e taaranii amma gara feasibility study itti seenna jechuudha. Feasibility study gaafa jennu market feasibility ta'uu danda'a, economic feasibility, time feasibility ta'uu danda'a, raw material feasibility ta'uu danda'a. So market analysis hojjenna jechuudha. Market feasibility isaa beekuudha. Processing whether there is enough demand for the product or not. Yes, product nuti oomishnu kuni market share argachuu danda'a. Dhugumaan magaalaa irratti barbaadamummaan isaa, demandin isaa jiraayi kan jedhu qonnoo adeemsisuu qabna jechuudha. Inni lammaffaa economic analysis. Estimating production, the development cost, and comparing the estimated sales volume. Tools such as cost benefit analysis, net present value, or internal rate of return. Materiaalota kanneen fayyadamnee concept of financial management fayyadamnee maal gochuu dandeenya? Akkasumas managerial economics isaanii fayyadamnee economic feasibility isaa hojjenna jechuudha. Wanti nuti produce goonu cost benefit analysis isaa maal fakkaata? Cost nuti baafnu, profit nuti argannu gadi ta'uu qaba dirqa. Hin ta'u taanaan product sana gara launch gochuutti yookaan gara produce gochuutti deemuu hin dandeenyu jechuudha. So economic feasibility hojjechuu dandeenya. Technical and strategic analysis hojjenna. Answer questions such as does the new product require new technology? Technology haaraa barbaada product nuti amma launch gochuu barbaada. Yes, technology haaraa ni barbaada taanaanii technology sana qabna. Technology sana immoo adopt gochuudhaaf finance yookaan immoo cost nuti baafnu immoo hammami kan jedhu beekuu qabna. Is the risk or capital investment excessive? Riskiin isaa capital investment isaa excessive dha. So rate of investment keenya beekuu qabna. Rate on investment, yes. And does the company have sufficient labor and management skill qabna? Labor or manpower qabna? Human resourcing keenya gahaadha. Product haaraa kana launch gochuudhaaf kan jedhu asirratti beekuu qabna. Akkasumas does the new product provide a competitive advantage for the company? Yes, competitive advantage qabna laata. Product kana launch gochuudhaaf kan jedhu sirriitti hubannoo keessa galchinee adda baasnee beekuu qabna. Step lammaffaa development of detailed products. Design the prototyping. This stage includes performing the following activity. Tokkoffaa rapid prototype. So rapid prototype gaafa jennu prototype build goona. Prototype sana design yookaan build erga goone booda ammas test goona. Test. So test result argannu sanarraa kaanee immoo maal goona? Revise the design and retesting again. Revision hojjenna. Revision sana boodallee amma irra deebine test hojjenna jechuudha. So prototyping suni almost good result or promising result nuti nu qaba jechuudha. Inni lammaffaa form design refers to the physical appearance of the product, its shape, color, size, and style. Aesthetics such as image, market appeal, and personal identification isaa hojjenna jechuudha. Coloriin isaa, shapein isaa maal haa ta'u? Sizein isaa hoo maal ta'uu qaba? Stylein isaa. Yes, aesthetic jechuun beauty dha. Beauty isaa irratti imagein isaa, market appeal, personal identification kanneen irratti sirriitti dhimmamnee hojjechuu danda'uu qabna jechuudha. Physical appearance in product keenya marketing irratti gahee guddaa sila taphatuuf jechuudha. Kanaaf isa sana irratti sirriitti xiyyeeffannee hojjechuu qabnaadha. Inni sadaffaa functional design. This is concerned with how the product perform. Kan jedhu deebisa jechuudha functional design. Akkamitti hojjeta? Yes, especially complex knowledge barbaada. Customer keenyas easily access gochuu danda'u kan jedhu performance isaa beekuun nurra jira jechuudha. Seeks to meet the performance specification of fitness of for use by the customer. Customer keenya product keenya akka itti fayyadamu hin beeku taananii product keenya magaalaa ala ta'a jechuudha. Kun akka hin taane functional design isaa irratti sirriitti dhimmamne hojjechuu danda'uu qabna jechuudha. So however, the detailed product design need to be evaluated in terms of the following criteria. Generally, detailed product designing the new product keenya criteria hedduu yookaan criteria kanneen irratti depend ta'anii evaluate godhamuu danda'uu qaban. Tokkoffaa achievement of customer requirement in the product specification. Customer keenya satisfy ta'uu.
requirement isaa guuteera moo hin guunne kan jedhu irratti more of xiyyeeffachuu danda'u qabna. Maaliif wanni guddaan customer keenya satisfaction isaa fiduu qabna waan. Sirriitti wanni asitti beekamuu qabu customer satisfaction in mandatory waan ta'eef customer is king jechaa irraa sila ta'eefu customer keenya gammachiisuu danda'u qabna. Kanaaf more of achievement of customer requirement criteria irratti depend goonee value gochuu qabna. Lammaffaa expect quality in the reliability of the product. Quality isaa yes expect kan goone standard baafne sana meet godheera moo goone kan jedhu depend ta'uu qaban. Lammaffaa reducibility in the cost of the product. Yes cost of the product is very important. Maaliif wanti nuti waan tokko oomishnu service wanti nuti kenninuuf yookaan immoo product tokko wanti oomishnuuf profit maximization or wealth maximization dha sila ta'eefi wealth maximize gochuudhaaf immoo yeroo hundaa minimum cost or cost minimization. So optimal solution barbaanne yeroo hundaa waan ta'eefi isa sana sirriitti ilaaluu qabna. Inni biraa impact on production of the company's other products. Product nuti haarofti oomishnu suni product nuti qabnu kan duraan irratti dhiibbaan inni fidu maayini. Isaan hunda magaalaa irraa kan baasu ta'e taanaan ammas dhiibbaa ta'a waan ta'eef isaanis hubannoo keessa galchuu danda'u qabna jechuudha. Adda step 2. Step sadaffaa yookaan stage sadaffaa irratti gaafa ilaallu pilot production or testing kan jennudha. This stage requires the following activity. Inni tokkoffaa small quantity production. Product design goone xumurre sana hamma xiqqoo ishee oomishna jechuudha. Small quantity only. Test gochuudhaaf qofa. Lammaffaa market test of sample product. Amma waan xiqqoo oomishne sana gara magaalaatti baafnee customer satisfaction yookaan customer requirement quality akkasumas fudhatamummaa isaa magaalaa irratti inni qabu laaluu qabna. Kanaaf market test hojjechuufi qabna. Sadaffaa gathering customer opinion on the sample product. Magaalaa irraa erga baafnee booda customer irraa immoo information yookaan opinion isaanii gather gochuu danda'u qabna. Product keenyaaf fedhiin isaan agarsiisan maal fakkaata? Mass produce osoo goone yookaan immoo volume ni guddaadhaan osoo product kana oomishne bu'aa qabeessummaan isaa maal fakkaata kan jedhu adda baasuu qabna. Inni afuraffaan immoo based on the customer feedback making the necessary design change. Revision yoo nu barbaachise ta'e revise gochuu danda'u qabna jechuudha product kana. Kanaaf step afuraffaa irratti based on the feedback we have to revise our product. Then stage in afuraffaan mass production the commercialization. Once the product design can be fully approved, we can go for mass production. So concurrent design can use the new approach to design that involves simultaneous design of the product and the process by design team. Immediately design is a process in so improve the quality of the early design decision, involve suppliers, incorporate production process, scheduling and management can complex tasks are done in parallel. Quality improvement ta'uu danda'a. Supplier involvement ta'uu danda'a. Production process incorporate gochuu, scheduling and management can involve to produce the mass products. Kana maal jennaani concurrent jennaani. Concurrent. Wanti lamaafis sana ol yeroo tokkotti gaafa adeemsifamu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti quality improvement akkasumas involvement of supplier plus incorporation of production process. Is it okay? Gaafa deemu concurrent design jennaani. This one is one mechanism of mass production, the commercialization. Again, design for manufacture and assembly. So here design for manufacturing gaafa jennu design a product for easy and economical production. Product keenyaaf design gaafa baafnu easy and economical production ta'uu qaba with minimum cost. Akkasumas simple to produce ta'uu qaba. Design for assembly, a set of procedure for reducing the number of parts in assembly, evaluating the method of assembly, and determining the assembly sequence. Wantoota lamaa fi sana ol walitti finneeti kan nuti product tokko oomishnu. Kanaaf sanniin gaafa assemble goonu, a set of procedure nuti baafnu with a short period of time, with a low cost, with again a short period of time akka ta'u taasisuu qabna jechuudha design keenya. So design visibility keenya hojjechuu qabna. Inni biraa design for manufacture guideline jedha. So minimize the number of parts in the sub assembly dha. Product tokko gaafa oomishnu assembly isaa yookaan part isaa baay'achuu qabu. Kanaaf minimize gochuu danda'u qabna. Avoid tools, separate fasteners and adjustments. Again use standard parts when possible in the repeatable well understood process jedha. Gaafa partii lamaa fi sanaa ol gaafa walitti finnu simply repeatable akkasumas well understood process ta'uu qaba. Namni tokko hiikee walitti suphee wanta sana gara jalqabatti deebisuu danda'u qaba jechuudha. Again, design parts for many use and module that can be combined in different way
Design for easy assembly, minimal handling, and a proper presentation, and allow for efficient and adequate testing and replacement of parts. Yeah, accessory kan fudhatu ta'uu qaba product nuti oomishnu gizee tokko qofa fayyadamanii gaafa maybe default isa mudate kan gatamu ta'uu hin qabu. There is also a technology in design process nowadays. Amma yeroo ammaa kana technology hin jira waan ta'eef now in the era of technology, in the era of artificial intelligence waan jiruu fi technology baay'ee murteessaadha jechuudha design process keessa. Fakkeenyaaf computer aided design hin jira jechuudha. Now computer aided design kana simply computer fayyadamnee design keenya xumuruu dandeenya jechuudha. So it assists in creation, modification, and analysis of the design, include computer aided engineering, test and analyze the design on a computer screen, and the computer aided manufacturing, ultimate design to manufacture connection. Fakkeenyaaf nowadays drug design yoo fudhanne barattoonni pharmacy fakkeenyaaf CAD yookaan computer aided drug design ni beeku fakkeenyaaf. Computeran fayyadamne drug tokko qoricha tokko design gochuu ni dandeenya. In the same scenario, warroonni engineering mana isaanii yookaan immoo building tokko computer isaanii fayyadamne design isaa xumuruu danda'u. Design qofa osoo hin taane even now manufacturing iyyuu jalqabameera jechuudha. Kanaaf technology fayyadamuun design keenya facilitate gochuu saffisuu ni dandeenya. Value analysis, can we do without it? Does it do more than it required? Does it cost more than it was? Can something else do better job? Kan jedhu gaafilee kanneen kan deebisuudha value analysis. Yeah, wanti nuti oomishnu, wanti nuti design goonu kuni cost isaa maal fakkaata? Yeroon isaa hoo maal fakkaata? Involvementiin keenya hoo? Yes. Even technology sanaan achi nuti hoo design gochuu dandeenya kan jedhu hubannoo keessa galchuu qabu. Can it be made by a less costly method, without less costly tooling, and with less costly material? Isaan kanneen hubannoo keessa galchuu qabna. Can it made cheaper, better, or faster by someone else? So isaan kanneen evaluate gochuu danda'u qabna malee callifneetuma gara hojiitti seenuu hin qabnu jechuudha. Design for environment. Designing for environment means that designing the product from material that can be recycled. Yeah, yeroo tokko recyclable material fayyadamuu qabna. Maaliif environmental contamination illee gama tokko minimize gochuu waan danda'uuf recyclable yoo ta'e bareedaadha. Design from recycled material. Design for easy or repair. Yeah. Repair gochuu, maintain gochuudhaaf easy ta'uu qaba designing keenya. Minimize packaging. Again, minimize material energy used during manufacturing, consumption, disposal. Yeah. Especially warshaa yoo ta'e, warshaa energy guddaa fayyadamu. Humna annisa guddaa fayyadamu oomishuu hin qabnu jechuudha. Minimize gochuu danda'u qabna energy consumption jechuudha. The other thing, extended producer responsibility holds companies responsible for their product even after its useful life. Shelf life in isaa erga dhumee booda environmental toxicity, environmental poisonous akka hin finne responsible ta'uu qabna. And the modular design allow greater variety, develop a series of basic product components or module for later assembly and reduce complexity in the cost associated with large number of product operation jedha. Inni kunis hubannoo keessaa waan gaduu qabu jechuudha. Service process design, special consideration service design. One, service are intangible. Akkuma beekamu service are intangible product. Kanaaf special consideration, special design barbaadu jechuudha. Inni biraa service output is variable. Again, service have higher customer contact than labor contacts. Customer contact more qaba. Labor contact immoo less. Service are perishable. Yeah, yeroo gabaabaa keessatti baduu danda'u. Kanaaf hubannoo guddaa xiyyeeffannoo guddaa barbaadu. Service are inseparable from delivery and the service tend to be decentralized and dispersed. Again, service are consumed more often than product. Ama product caala service more consumable dha waan ta'eef isa sanas design isa irratti xiyyeeffachuu qabna. Again, service can easily emulated or copied or imitated. Namni kamuu imitate gochuu, copy gochuu, plagiarize gochuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf isa kanas special consideration kennuun baay'ee murteessaadha jechuudha service irratti. So inni kun the service design diagrammatic representation dha. Fakkeenyaaf service concept jira jalqaba. Service concept sana gara service package itti jijjiirra. Service package itti gaafa jijjiirru there is a desired service experience in the target customer keenya adda baasuun dirqama jechuudha. Dura product yookaan service nuti kenninu eenyudha fi customer keenya eenyudha kan jedhu service target customer keenya beekuu qabna. Now the service package can be maybe physical item, sensual benefit ta'uu danda'a.
Now psychological benefit ta'uu danda'a. Isa kana gallattimaan gara performance specification itti geeddarra. Now the performance specification can be changed to design specification based on customer expectation, the customer requirement. Customer expectation, customer requirement hubannoo keessa galchuu qabna jechuudha. Design specification gaafa baafnu. Now the design specification can be changed to maybe to what? Delivery specification. Again inni kunis maybe facility, activity, provider skills, cost and the time estimate kanneen hunda hubannoo keessa kan galchee ta'uu qaba. Dhuma irratti delivery specification kana gara service itti geeddarra. Servicing keenya delivery specification gaafa baafnu location, schedule akkasumas deliverable dhamuu miti kan jedhu adda baasnee beekuu danda'u qabna. Kanaaf by this way we can produce a service in our organization so as to generate a profit kan jedhu jechuudha. So service design process akkuma jenni service concept jedhamni dura. Service concept jechuun the purpose of service. It can define target market and the customer experience. Service package, a mixture of physical items, sensual benefit and psychological benefit ta'uu danda'a. Packaging keenya maali? Kamirratti xiyyeeffannaa kan jedhu beekuu qabna. Service specification gaafa jennu performance specification, design specification, delivery specification keenya adda baasnee beekuu danda'uu qabna jechuudha. So these service triangle are there. So the customer at the center. Yeroo hundaa customer keenya at the center dha. Customer keenya center irra jira. Kanaaf system ni jira. The service strategy akkasumas the people. So triangle of the service or service triangle gaafa jennu isaan nan kanneen sadeen of keessatti qaba. Hammata jidduu irratti garuu the customer is king kan jennu jidduu irratti isa qabata. Maa'inni advantage isaa what are the service strategy focus and advantage. So performance priority gaafa jennu treatment of the customer. Especially customer is the king kan jedhu hubannoo keessa galchuu qaba. Yes. Again speed and the convenience of service delivery, especially service gaafa kenninu speed nuti akkasumas convenience in service delivery keenya baay'ee bareeda ta'uu qaba. Baay'ee bareeda ta'uu qaba. Pricing keenya madaalamaa ta'uu qaba. Variety qabaachuu qaba. Service gaafa kenninu different variety qabaachuu qabna. Quality isaa tangible good ta'uu qaba. Qabatamaan quality gaarii kompiitaroota keenya caalaa qabaachuu qabna. Unique skill that constitutes the service offering. Skill kompiitaroonni keenya qabne qabaachuu qabna service offering irratti jechuudha. So isaan kunniin more advantages nu kennu danda'u jechuudha. So generally chapter sadaffaan kana fakkaata. PowerPoint bareeddu, concept bareeddu, waan taateef barattoonni management, business administration course kun exit exam irratti blueprint irratti credit guddaa qabatee waan dhufuuf course kana sirriitti hordoftanii gaafii as keessa bahuu danda'an jettanii yoo kan shaakaltan yoo ta'e nutis gaafilee exit exam ni hojjenna waan ta'eef sinduras hojjennee sirra upload goonee irra waan ta'eef sanniin kan laalta yoo ta'e exit exam irratti qabxii boonsaa fiddanii darbuu ni dandeessu waan ta'eef akka qoosatti akka laallee ammumarra karoora baafatanii exit exam keessaniif qophii gaafa gootan viidiyoon kunniin supportive akkasiin godhan appii qabna waan ta'eef nuti viidiyoo kana gaafa hojjennu akkasumaan lafaa kaanii miti waan ta'eef based on the blueprint, based on the new curriculum hojjenna sila ta'eef isin immoo channel keenya subscribe, viidiyoo keenya like, comment gochuudhaan nu jajjabeessuu qabdu jechuudha. Yoo wal jajjabeessinee waliin wal gargaarree yoo deemne wanti kamiyyuu nuun dhibu exit exam irratti 50 viidiyoo son taane qabxii boonsaa finnee darbuu dandeenya waan ta'eef haalaan viidiyoo keenya akka follow gootan hagadhumatti akka ilaallattan kabajaan gamanumaan isin affeera torbee boqonnaa afuraffaa the process selection kan jedhu eegalla warri ammas channel keenyaaf haaraa taata tasa viidiyoo kana laaltanii seentan channel keenya subscribe godha viidiyoo kana immoo like akkasumas share gochuu hin dagatinaa jenna. Yuunivarsiitii biraarraa barattoota afaan keenyaan barachuu barbaadaniif share gootaniif isaanis ni fayyadamu wal qabannee wal gargaarree deemna waan malee bara haaraa kanaaf kophummaan kophaa fiiguun akka nun baafne gamanumaan isin himuu barbaada. Kanaaf nagatti isin jechuu barbaadu mara.